Hordoftoota urjiitootu akkam jirtan nagaa keessanii yaani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii baay'ee namatti tolu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Aappiin kunillee aappii baay'ee namatti toludha jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko akka kaameraatitti jechuudha. Security kaameraatitti fayyadamuudhaan bilbilaan immoo akkamitti akka security kaameraatitti fayyadamna kan jedhu ilaalla jechuudha. Bilbila lama of biraa qabna jechuudha. Bilbili tokko harka keenyatti qabannee iddoo deemnu sana kan deemnu jechuudha. Bilbili tokko mootiyyuu kan mana goone biraa deemnu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo hirriibaa keessa teenyee ijoolleen maal akka isaan godhaa jiran bilbilaan to'achuu hin dandeenye jechuudha. Egaa kanaafuu namoonni naannoo garaagaraa irra jirtan immoo bakka kaameraan hin jirretti namoonni bilbilaan isin to'achuu waan danda'aniif wanta isin hojjettan maal akka isin gootan hunduma isaa bilbilaan isin to'achuu yeroo danda'an jechuudha. Kanaaf immoo aappii kana bilbila isaanii irratti buufatanii bilbila tokko mana isin jirtan kaayuudhaan yookaan chaarjirra jettanii isin ilaaltan jechuudha. Inni immoo chaarjirra osoo hin taane isin to'achaa jira jechuudha. Kanaaf kana beektanii wanta kanaa isin jira jettanii beektanii of eeggannoodhaaf akka isiniif ta'udha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Bye. Play Store keessa al tokko hin tuqaastanii erga Play Store al tokko tuqaastanii booda mootiyyoo iddoo sarchii sanatti maal gootan jechuudha. Iddoo sarchii kanarratti jechuudha ni barreessan jechuudha. Al tokko tuqaastanii maal jettanii itti barreessitanii akkuma ilaaltan kana jechuudha. Akkuma gubbaarratti ilaaltan kana Wi-Fi webcam jettanii itti barreessan jechuudha. Isa erga itti barreessanii al tokkoon tuqaastanii erga bifa kanaan tuqaastanii booda mootiyyuu akkuma argitanitti isin ni dhufa jechuudha. Erga isin dhufe booddee mootiyyuu install godhanii jechuudha. Kan nuti barbaadnu 4.0 star kan jedhu kanaadha jechuudha. Isa kana jechuudha hedduun isaanii jiranii garuu isa kanaadha kan nuti barbaadnu waan ta'eef isa kana maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Erga al tokko tuqaastanii booda mootiyyuu bifa kanaadhaan herreegee isiniif hanga xumurutti ni eegdan jechuudha. Egaa akka haga inni herreegee xumurutti akkuma reefu isinitti himuu yaaletti jechuudha. Isa kaameraa kana jechuudha sakuut kaameraadhaan isa garaagarummaa hin qabne jechuudha. Bilbila isaanii irratti hidhachuudhaan isin to'achuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenya bilbila tokko mana yoo taa'e fakkeenyaaf chaarjii irra kaa'anii deemanii yookaan mana kaa'anii deemanii bilbila sanaan isaan immoo bilbila harkatti qabatan sanaan immoo isin mana keessatti maal akka hojjettan yookaan iddoo isin jirtan sanatti maal irra akka jirtan isin ilaaluu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu kana wanti jennuuf immoo wanti akkasii yoo jiraate immoo irraa of eeggachuu fakkeenyaaf mana isin irreebaa keessanitti chaarjira sirnaa ta'uudhaan yeroo isin bira kaa'an akkasuma bakka isin hojjettanitti immoo bilbila chaarjirra kaa'an yeroo deeman isaan bifa security kaameraa sanaan mana keessa yoo hin qabaanne bifa sanaan isin to'achuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu of eeggannoodhaaf ni barbaachisa jechuudha. Isa kanas immoo nus akkamitti akka ilaaluu dandeenyu fakkeenyaaf ijoollee qabaannee ijoolleen keenya qo'adhaa jenneen yookaan barumsa tokko irratti yookaan wanta biraa irratti yookaan mana keenya yeroo deemnetti ijoolleen sun akkamitti akka isaan jiran ilaaluudhaaf mana biraa goonee fakkeenyaaf iddoo hirreebaa keenya keessatti teenyee ijoolleen immoo maal akka godhaa jiran bilbila biraa achi kaa'uudhaan isaan kana immoo security walitti taasifne jechuudha. Wal qunnamsiifnee ofii keenya as teenyee to'achuu yookaan ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf akkamittis akka danda'amu mootiyyuu wajjin ilaalla isiniin jedha. Egaa ka urjii itootubee jechuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Okay, hanga aappiin bu'utti obsaan eegdan jechuudha. Okay, akkuma ilaaltanitti yeroo ilaaltanii mataa gubbaa kanarratti maal nuun jedhee jira? Open nuun jedhee jira jechuudha. Nuti kan barbaadnu isa kanaadha jechuudha. 4.0 star kan jedhu kana kan barbaadnu. Kanaafuu isa kana open kan jedhu maal gootanii al tokkoon tuqaastan open jettaniin jechuudha. Erga open jenneeni booda mootiyyuu wanta nu gaafatu hunduma isaatiyyuu akkaataa inni nu gaafatuun ni banna jechuudha. Erga bifa sanaadhaan banne bifa kanaan nu fida jechuudha. Akkuma argitanitti bifa kanaadhaan kan inni fidu. Okay, erga bifa kanaan fide booda mootiyyuu akkuma argitan maal jettaniin jechuudha start jettaniin jechuudha.
Okay, yeroo tokko isaan kunniin hamma lakkaanii xumuranitti irraa nuuf baduu dhabuu danda'an jechuudha. Yeroo lakkaanii dhuman immoo irraa balleessuu hin dandeenya isiniin jedha. Okay, x kan dhooftanii ofirraa balleessuu hin dandeessan isiniin jedha. Akkuma argitanitti start erga jettanii booda immoo allow jedha. Allow jettuun jechuudha. Ammallee allow jettuun jechuudha. Erga allow jettanii booda ammas immoo akkuma argitanitti start kan jedhu kan dhooftan jechuudha. Start kan jedhu kan erga dhooftanii booda immoo bifa kanaan isinii fida jechuudha. Erga bifa kanaan isinii fide immoo join room jedha. Inni lammaffaan immoo create room jedha jechuudha. Inni create room kan jedhu kuni fakkeenya bilbila mana kaa'uu barbaadan san irratti maal gootan jechuudha. Create room kan jedhu kana galchitan jechuudha. Isa harkatti qabatanii deemuu barbaadan irratti immoo join kan jedhu kana tuqaastan jechuudha. Harkatti qabatanii kan deemuu barbaadan isa join jedhu kana jechuudha. Inni immoo bilbila mana gootanii deemuu irratti hidhattanii deemuu barbaadan kan lafa gootanii yookaan mana keessa gootanii deemuu barbaadan san create room kan jedhu irratti tuqaastan jechuudha. Egaa bilbila mana goonii deemnu san irratti bifa kamiin sirreessina kan jedhudha ilaalla. Bikaawwan bifa kanaan gadi buufanne booda akkuma argitanitti aappiin isa kanaadha jechuudha. Aappiin wifi webcam kan jedhu kana jechuudha. Kan ilaalaa kan kana. Okay, isa kanaadha jechuudha. Bilbila kana irratti kan gadi buufattanii booda mootiyyuu isa al tokko hin tuqaastu jechuudha. Isa argatoo erga tuqaastanii boodatti mootiyyuu maal jettaniini deen alloo jedha. Alloo jettanii dhooftan jechuudha. Okay, erga bifa sanaadhaan isinii fide mootiyyuu akkuma argitanitti kan mana goonee deemnu waan ta'eef amma as jalqaba asirratti start kan jedhu kana start nee dhoofne jechuudha. Okay, start jedhee dhoofne booda mana goonee deemna waan ta'eedha fi isa kana jechuudha. Iddoo neem jedhu kanarratti lakkoofsa ta'ee qubee ta'ee barreessinee kenninaaf jechuudha. Create room kan jedhu kana dhoofne create room kan jedhu kana dhoofne tiniin ergasii as iddoo neem jedhu kanarratti waa barreessinaaf jechuudha. Okay, akkuma argitanitti open jedha. Open kan jedhu kana seenna. Erga open jedhe mootiyyuu akkuma ilaaltanitti allow permission kan jedhu kana tuqaastu. Qara waan cufamee jiruuf amma mootiyyuu eeyyama kennitaniif jirtan jechuudha. Erga tuqaastanii booda of duubarraa deebitanii. Okay, erga bifa sanaadhaan immoo dhooftanii of duuba deebitanii akkanatti isinii deebisee fida jechuudha. Akkuma argitanitti bifa kanaadhaan isinii fida. Ergasii immoo start jettaniin jechuudha. Start jettanii seentan jechuudha. Erga start jettanii seentanii iddoo neem jedhu kana maal goona jechuudha. In dhooftan jechuudha. Al tokko akkuma argitanitti iddoo neem jedhu kana maal goona asitti dhoofneet mallattoo wayii kenninaafi jechuudha. Yookaan lakkoofsa kenninaaf jechuudha. Namma lakkoofsan kenna iddoo kana gadi dha'ee webcam kan jedhu kana gadi yoon dha'ee kana naaf fida jechuudha. Iddoo kana gad tuqaasee maalan godha irraan balleessaa jechuudha. Akkuma argitanitti isa irraan balleessaa. Ergasii immoo lakkoofsan kennaafanis waan barbaadan kennuuf hin dandeessan jechuudha. 1 2 3 4 5 jechuudha. Ergasii akkuma argitanitti dan kan jedhu kanadha jechuudha. Erga dan jettanii dhooftanii ammallee cancel okay jedha. Okay jettaniin jechuudha. Akkuma argitanitti gubbaa kanarratti isiniif barraa'ee jira jechuudha. Irra kanarratti isiniif barraa'ee jira.
isa kana maal goona jechuudha amma fuunee bilbila kaan irratti galchinaa jechuudha. Bilbila kaan irratti galchitanii okay jettanii itti guutan jechuudha isiniin jedha. Egaa kana fakkaata kun kana qopheeffannee gara bilbila kaanti dabarra jechuudha. Okay, isan erga bifa sanaan xumurree booda maalan godha jechuudha. Isa lammaffaartan deebi'e jechuudha. Isa bilbila jalqabaarratti deebi'a. Isa sana maalan godha jechuudha. Ittan deebi'e ilaala jechuudha. Akkuma argitanitti aappichi kanaadha jechuudha. Akkuma argitan aappii kanatti bilbila kun bilbila harkatti qabadhee deemuu barbaadu kan manaa sana bifa sanaan ergan sirreessee booda isa kana irratti deebi'ee nan tuqaasa jechuudha. Erga tokko aappicha kana dhahee akkuma argitanitti inni kunillee bifa kanaadhaan kan naaf fidu jechuudha. Erga bifa kanaadhaan naaf fidee booda mootiyyuu asirratti wanti nan tuqaasu startiin jedhaani. Akkuma argitan jechuudha gara sirratti create room kan jedhu sanan tuqaasa jechuudha. Isa san jalqabaa san irratti jechuudha. Asirratti mootiyyuu isa kanan tuqaasa yoon barbaade isa kanan tuqaasa jechuudha. Kanaaf immoo jalqaba irratti lakkoofsa garasitti guute sana eessatti itti guute jechuudha. Name kan jedhu kana akkuma argitanitti iddoo name jedhu sana bilbila san irratti 1 2 3 4 5 jedheen guutee ture jechuudha. Amma isa sana maalan godhaa bilbila harkatti qabadhee deemuu barbaadu kana irratti guuta jechuudha. Iddoo name jedhu kanan tuqaasa. Ergan tuqaasee booda isa kana gadan dhaha. Erga dhahee akkuma argitanitti isa kana irraan balleessa jechuudha. Isa kana irraan haqa. Ergan irraa haqee booda mootiyyuu 1 2 3 4 5 jedha jechuudha. Isuma baay'eetti barreessuu dandeessan jechuudha. Ergasii booda mootiyyuu dan kan jedhu sanan dhaha jechuudha. Erga dan kan jedhu san dhahee booda mootiyyuu cancel okay jedha. Okay jedhaan jechuudha. Akkuma argitanitti ergan bifa kanaan asirratti barreessee kan bilbila kanarratti barreessan asirratti barreessee bifa kanaadhaan naaf fida jechuudha. Amma mootiyyuu isa kanaan akkuma argitanitti isa asii kana jalana jiru kana searching godha jechuudha. Nan barbaadan jechuudha. Isa kana irratti nan barbaadan jechuudha yookaan immoo isa kana yoo tuqaafte nuuf fiduu danda'a jechuudha. Yookaan immoo join room kan jedhu kan tuqaases fiduu dandeessa jechuudha. Kan isin fideen tuqaasuu dandeessan jechuudha. Ani fakkeenyaaf isa kanan tuqaasa. Okay, hanga isin fiduutti eegdanii. Okay, isa kaan irrattillee bifa sanaadhaan tuqaastanii jira taanan asirratti isiniif ni fida jechuudha. Garuu garaagarummaa qabaachuun isa irra hin jiraatu jechuudha. Join kan jettan kana dhooftanii. Okay, akkuma argitanitti isa kana isa mallattoo duuba gargaltu kana lama yeroo tuqaastanii lakkoofsan maal isinii godhaa 1 2 3 4 5 kan jedhu isinii fida jechuudha. Isa kana lama yoo dhugaaftan jechuudha. Ergas immoo isa kana maalan godhaa irratti dhaha jechuudha. Lakkoofsan dhaqeetiin dhaha jechuudha. Maal jedhaa jira? Joining jedhaan jira jechuudha. Akkuma argitanitti isa kana xumuratti deemaa jira jechuudha. Sirriitti yeroo hordoftan ifa isiniif ta'uu ni danda'a jechuudha. Isa kana immoo ofirraa ni baatan jechuudha. X gootanii. Okay, akkuma argitanitti bilbilli ani qabadhee jiru kuni amma viidiyoon as keessatti ilaalaa jirtan kuni bilbila isa ani kaan irratti hidhadhe jechuudha. Bilbila kana manatti dhiisee yeroo deeme fakkeenyaaf kaameraan isin amma ilaalaa jirtan kuni isa kan biraati jechuudha. Akkuma argitanitti ani garuu bilbila harkarratti baadhu kan wifi webcom kan jedhu kana kan ittiin amma ilaalaa jirtan fakkeenyaaf shayyarratti agartan kuni bilbila biraati. Egaa kana fakkaata abbichis gubbaa kanarratti yoo bifa kanaadhaan isin taa'a jechuudha. Isin mootiyyuu aappii kana buufattanii itti fayyadamuu hin dandeessanii gara biraatiin jechuudha. Gara biraatiin mootiyyuu of eeggannoodhaaf namoonni mana keessa osoo hojjettan araboonni mootiyyuu mana keessa kaanii bilbila isin biraa yoo deeman darbee wanti akkasii akka jiraatus beektanii of eeggannoodhaaf isin fala waan ta'eef namoota birootiif sheer gochuudhaan akka itti fayyadamtan yookaan irraa barattan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.